Ashama harka fuunee jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamoodhaaf kabajamoo nageenya rara waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha yoo yaa jennee jirra akkam jirtanii egaa anis nagaa kootii galanni fulfinni waaqayyoof haa ta'u akkam meesin ayyaana irraa haftanii ayyaana daamara namatti tola dhugaa shurrubbaadha hadheera molaala edaa ijoollee shurrubbaa udhaanneen bareedna biyya keessatti waaw namatti tola dhugaa so alle video adda tokko isinii qabadhee dhufee jira dursa warroonni channel eebbisaa entertainmentii dhaaf haarwataatan like share subscribe gochuu inni irraafatina isiniin jedha channel eebbisaa entertainmentii channel keessanidha egaa akkuma beekamu video kana dura waa'ee shaanxatirraa hojjedhee fi haala galiinsaa irraa hojjedheerra namoonni baay'een koomentii jalatti gaafii kaastan jira deebiin gaafiin akkasii namoota deddeebi'ee waan gaafatan waan jiruuf akka walii galaatitti isinii deebisa nama tokko tokkoon koomentii jala deemee deebisuura namoota biraatiifis gaafii ni ta'a waan ta'eef namoonni gaafachuu yaadanii dagatanii dhiisanii jiru waan ta'eef akka walii galaatitti deebii isinii qabadhee dhufee jira jechaadha channel kun channel keessanidha channel eebbisaa entertainment like share subscribe gochuun nu cinaa dhaabadhaa isiniin jenna egaa akkuma beekamu ayyaana oollee bashannannee nyaannee dhunnee dhufne har ol deebi'ee ture bakka mana chaarsitii amma reefu gara magaalatti ol deebi'e kaleessa baadiyyaallee deemee ture garuu baadiyyaan qorraa miti dhoqqeen miti maazariitii argee obbolaa koolaaleetuma ol deebi'ee dhugaa video waraabuu miti lukatiyya kaasee mana gadi bahu magaalaa irraa gammana maatii keenya fardaan nagalchan dhugaa xiqqoo yoo roobni xiqqoo tafxaf jedhe yoo ni yeroo qabaadhe gadi deebi'a jechaadha gadi deebi'ee isinii waraabaa haala baadiyyaa keessa jirtu so amma Adaamaa jirra jechaadha magaalaa Adaamaa jira baay'ee namatti tola Adaamaan illee Adaamaan uumaan jedhu amma horoobee amma hin qorri inoo jechuudha Adaamaan hin darfee dafee darba qorri so maal siniin jechuu barbaade waa'ee koomentii mucayyoon takka maal naan jette obboleettiin keenya takka ani waggaa koo fixee kontiraata koo fixeera madaamiin koo garuu saraatanyaa haaraa dhuftee haga isheen ji'a fixxutti ji'a sadii nabirata yaga isheen dhuftee waa hunda baratutti hojii naa barsiisi naan jettee ji'a sadii fixee galuu nan danda'amoo hin danda'u gaafii jedhudha akkasumas immoo namoonni baay'een ani afaan hin beeku akkamitti galuu danda'a kan jette namni afaan beektu haaraa dhuftee har'a galuu hin danda'amu waggaa lamaan kee gaafa fitte afaanis ni barta madaamin kee yoo walii galtanii waggaatti dabalachuu barbaadde walii galteedhaan kontiraata kee fixxee yoo fedhii kee qabaatte itti fufta yoo garuu fedhii koo itti qaxxaluu yookiin ji'a itti fufuu fedhii hin qabdu ta'e dirqamaa miti waggaa kee lamaan fixxe taana madaamin dirqama ishee tikkeetti kee murtee si safarsiisuu qabdi jechaadha garuu warri ala jirtan warri firii jedhaan jirtan tikkeetti mataa keessanii ofii murattu jechaadha sorry kama jidduutti xiqqoo hoteelaan keessa jirutti barree rukkutamee jennaan addaan kute kana gaafa siniin jedhu ani warri firifiizaan dhufte dirqama keetii ofii tikeettii dhuunfaa keetii murattee tasaafartaan amma akka firifiizatti ani tikeettii dhuunfaa kiyyaanii madaamidhaanii miti jechaadha garuu mana madaamii haa hojjedhu malee tikeettii waa hunda fiizaa item akka ID ofii baafadhe jechaadha paaspoortii illee hunda ofii baafadhe madaamii miti so obboleettiin keenya kun kagaa si deebi'e jedhee yaada dirqama waggaa kee lamaa yoo fixxe madaamii si safarsiiste afaan beektee beekuu baatte dhimmi ilaalatu jiru walii galtee immoo hunda barattee yoo sitti tolee waggaa nan dabaladhaa waggaa lama akkas nan dabaladhaa yookiin waggaa tokko nan dabaladha jettee itti fufuu barbaadde illee itti fufuu dandeessa dirqama miti fedhii keeti waggaa lama booddee waggaa lama garuu dirqama keeti kana asitti hin gala hoo jette birrii kafalchiisan malee sin gashan dirqama waan mallatteessamee dhufuuf jechaadha isaanillee birrii kaffalanii si fudhatanii jechaadha gaafiin inni lammataa sun immoo ani waggaa kiyya fixee jira kontiraata koo fixee galuuf fedhii qaba madaamiin koo garuu ji'a sadi taa'inaan jettee sarraatanyaa haaraa fidee haga isheen afaan bartee hojii bartuu naa barsiistaa naan jettetti kanarratti walii galtee si fi madaamii jidduutti ta'uu qaba. Tokkoffaa qaraaman eenyurratti lakkaa'a.
qaraaman yoo Dubaay taate faama guyyaa 5 illee taate qaraama san kafaltu malee sin baasan Dubaay keessa. Biyyoonni biraa garuu akka nahaayititti Dubaay illee nahaayidha yoo dhoofsifamee galte madaamin kafaltee si galchuu dandeessi. Garuu madaamin takka muuni jirti laan dhufee eeggannoo gochuu qabdan bakka sanitti. Hojii sadi taayitoo saratanyaan tiyya gaafa dhufte saafarsisa siin jettee si teechistee ji'a sadi yoo ati fixxeef hojjette saratanyaan ishii gaafa dhufte gadi baastee si gatti saafarsisuu feetu tikeettii muruuf feetu madaamin takka. Sababa saniifuu waliigaltee keessa mallatteessuu qabdan deemtee sii gaddamuu qabdi yookiin dursitee sii galmeessuu qabdi jechuudha biirootti galuudhaaf ji'a ganaa jettee achitti dhaqxee sii farramuu qabdi. Malee madaamii ta'e ni amanta yoo ta'e immoo rakkoon qabu farramullee baattu garuu madaamiin tokko ni jirti ijoolleen haaraa gaafa nama biraa fidatte saratanyaa gaafa fidatte si gabbaastee barrii kaaniin ishee ol galchite si barrii kaanii si gatti bakkeetti. Gaafa san rakkoon sirra ga'a jechaadha. Situ bakka hin taanetti kufaa jechuudha. Deebii akkasumas immoo yoo si saafarsiiste iyyuu biyya sanitti deebi'uu hin dandeessu ati. Qaraamaan sirratti dhahamee chaappaa sirratti mallatteeffamee si bolloktee si gashiti jechuudha. Yoo immoo waliigalteedhanii qaraamaa ji'a 3 san ishiin kafaltee si geggeessite bakka barbaadde biyya sanitti deebi'uu dandeessa jechaadha. Kanaafuu madaamii kee yoo amanta ta'e qofa itti fufi malee yoo madaamin amanin erga kontiraata kee fitte erga qaaman kee irraa dhume yoo si qaaman siin haroomsifamin tole jettee ushuma jettee callistee itti fufuun qabdu. Maaliif boru rakkoon sirra ga'uu danda'a. Madaamin takka badduun jirti. Gaafa saratanyaa haaraa alaa galfatte si barrii kanaan baastee shaaree irratti si gatuu dandeessi jechaadha. Dirqama madaamii fi ati siin lamaan jidduu amanamummaa cimaan jiraachuu qaba jechaadha. Malee yoo fedhi fiizaa taate rakkoon qaburraa illee dhumu sirratti lakkaa'ama malee ishee miti. Oo barbaaddeen kafaltaa yookiin nahaayii galtaa. Nahaayii gaafa galtummoo sirratti mallatteeffamee galtaa haga waggaa murtaa waggaa 5 ta'u waggaa 2 ta'u waggaa 6 ta'u waggaa biyya sanii bilookiin sirraa ka'utti biyya san deebitee deemuu hin dandeessu jechaadhaati. Kanuma akkasumas immoo shaanxarratti waa'ee shaanxarratti meeshaan biyya keessa ni jira jettan dhugaadha meeshaan Itoophiyaa keessa jira keessattuu isin meeshaan isin galfachuu qabdan biyya keessatti uffata baay'ee guurtan hin galchina uffanni Itoophiyaa biratti dhugaa uffanni keenya achi guurree nu gallushi inni irra guurree onlaayinii xalamnee tiimurraa guurree uffanni kutaa kuteen kun gallee Itoophiyaa hoo galle carqii horii nyaate argitanii akkatti akka horii nyaate akkana ta'a uffata koo Sistaniin koo xiqqoon jechaadha miicitee bishaanitti nakkartee akkana turguftee akka addaanii akka turguftee naaftee akkasitti uffachaa jira. Malee uffanni tokkichi jechuudha. Achiin fuunee gallu akka bututtuu hin argitanii miti bututtuu horiyyoo nyaatee walitti mammarame akkanatti walitti shushuntuura. Carqii yeroo dheeraa carqii yeroo dheeraa uffata shaanxafaa keessa mammaramee taa'e uffattee deemuun kan yeroo dheeraa uffatanii daariqaa'ee jira miti uffanni butute bakka uffata bututtuu fakkaata uffata bututtuu yeroo dheeraa irraa baatee gatte uffata akkasii fakkaata malee tasumaayyuu bareedu uffattee deemuun sitin tolu uffattee nama bira dhaquun sitin tolu hin dabbara bakka akkasiniin jedha dhugaa magariisa immoo baadiyyaan namatti tole dhugaa namatti tole garuu dhoqqee dadhabee dhugaa dhoqqee keessa deemuun hin cima tokkoffaa caammaa asii guurree gallu hin fayyadu dhoqqee keessa dandeechee deemtu bootti naa bitanii bootti gommaa sadiitti naqee miila kuuf baadiyyaa deemee dhufe akkasiniin jedha waaqayyoon hunduma keessa nagaa sinaa gashuu haala sinii haa mijjeessu wantoonni isin beekuu qabdan wantoota akkasii kana jechaadha yeroo baay'ee immoo asii galtanii biyya biraa deemuu karoorfattan immoo dallaalotatti viidiyoo keessa waraabdanii abadan hin ergina hin gadhiisnu siniin jedhu laa boota viidiyoo gadhiisnu madaamii bichaatti ergina siin jedhu madaamii sinu miidiyaarra gadhiisa tiktook ittiin guddifatti maal amantaniiti inde dallaalli kunis immoo isatti ergita isarraan madaamiin isaa sun dabarsoo didde fuudheen hiriyaa isaatti erga achiin madaam isaatti irra yoo deemte asuma miidiyaarra darba jechaadha viidiyoon kee gaafa san ati biyya kana dhuftee viidiyoo kee akkasitti argite immoo si dabbaruu danda'a ofiisitti dhagahamuu danda'a jechaadha
So kanaaf of eeggannoo taasisuu qabna malee namni hunda amannee viidiyoo keenya waraabnee erguu sirrii miti. Maaliif biyya lafaa kanarratti kan amanamu Waaqa qofa. Harka mirgaa kana bitaa kana walitti amanuun in ulfaata. Yeroo ammaa kana bitaadhaan mirgatti kennitee mirgi fuudhee bitaan dabarsee kabiraatiin laatuu danda'a. Yoo dhuftee irraa fudhachuu jettu hin jiru ta'uu danda'a. Harki kee lamaan wal amanu wal shakkiirra jirra jechaadha kun lamaan. Kanaafuu viidiyoo keessan akka hin taane waraabdanii namatti hin erginaa. Deebi'ee immoo shaantaa uffata mirxii Itoophiyaa jira dhugaa waan gatiin qaala'u malee tilmaamtee isa kaargoo isa asitti ittiin mazanamu herreeddee kiiloo 47 baasuun natsaasii darbaa isa san yoo dhiiste rakkoon qabu fudhattee galtee rakkoon qabu agata garuu sanii ala meeshaa baay'ee binnee uffata baay'ee binnee kiiloo kaargoo godhuun uffata kennaa namaa kennitu sirraan fudhatu namni uffata biyya kana gallee tokko sirraan fudhatu uffata ishee uffata joolishiiti uffata tiimuu tokko sirraan fudhatu namni hin tuffata uffata salbaajee miidhagullee uffatanillee uffata Itoophiyaa maddeetti amma keenya kun irratti uffata yeroo dheeraa uffatamee gatamee fakkaata. Salbaajee duratti biyya keenyatti guraageen birrii lama gurgurtu tokko isa fakkaata dhugaa. Kanaafuu ijoolleen keenya kanuma isiniin jedha jechaadha viidiyoo har'aa kana keessatti wanni isiniif ibsuu barbaade uffata baay'isinaa meeshaa akka elektirooniksii meeshaan elektirooniksii illee ni jira jechaadha. Meeshaan elektirooniksii Itoophiyaa keessatti kan hojjetu Jaappaanii qofa. Meeshaa shirika isaa Jaappaanii ta'e aandanyaadha Jaappaanii. Chaayinaan rifeensa tokkostu dhugaa ani fudhee kagale takkaa guyyaa har'attiin tokko fadhee ganama ilkaan irraa buute wanni elektirooniksii Itoophiyaatii fi mabraatiin Itoophiyaatii fi elektirooniksiin Chaayinaa walitti hin hojjetu. Kan Chaayinaa Itoophiyaan dandeessu. Itoophiyaa elektirooniksiin isaa haayilanyaadha waan ta'eef. Kanaafuu meeshaa orjinaala bitachuu barbaannaan Finfinnee buutee jira. Dursitanii tilmaamtanii waan barbaaddan mallaqa ergitanii namni isinii bituu danda'a jechaadha. So namoonni bitachuu barbaadan illee suuqii wantoota akkasii barbaadan sin deeggaruu dandeenya. Nama keessan fidatanii nama isinii bitu maatii keessan keessa nama tokko nutti ergitanii namoota saffaana deemne isinii bituu dandeenya jechaadha. Magaalaa Finfinnee, magaalaa Adaamaa nama amantan nama meeshaa keessa seera isinii ol kaa'uu danda'u qabaattan jechaadha. Malee namuma argitan immoo nama ni beekna jettanii nama argitan nutti ergitanii wajjin deemne isinii binne meeshaan keessa suyyoo bakka isin ol keechan yookiin akka isin eegde sanitti taa'ee isin eeguudha baate isin harkaa tabalaashee boru isinitti dhagahamuu danda'a. Dadhabbiin keessa waggaa dheeraa isin jala tabalaachuu danda'a. Mallaqa baasanii bittan kana salphaan se'ina. Mallaqni achi teenyee as laallu waan salphaa fakkaata. Dhugaa Itoophiyaan jireenyi ilaala. Gara samiitti ol xallas deetti. Birrii kuma 100 qabattee gadi baate homaa odoon bitiin ol deebita fixxe. So mallaqa ittiin hojjechaa turre haala ittiin hojjechaa turre ni beektan kan mindaa hojjetaan mootummaa digriidhaan eebbifame caala nyaachaa turre dhugaa. So buufookiin of jeejuufi miti. 80,000, 60,000, 70,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 nyaachaa turre adaduma sharafni dabalaa deemuun nu qaxxalaa deeme. Garuu akkuma sharafni dabalu sanii jireenyi Itoophiyaallee jedhee iyyee jira. Hin danda'amu Itoophiyaa keessatti jireenyi cima. So kanaafuu mallaqa keessanillee qabadhaa sirriitti. Dhugaa akka achi teenyee waa hunda asii binnee yeroo as biyya ormaa jirru sana uffata garagaraa binnee nyaatota garagaraa binnee waan arginu olaanii xalamnee salbaa jali guurree galuun warqii bitadhaa shamarran laan. Warqii bitatte taanaan warqii si fayyada. Warqii giraama 18 giraama 36 qabaa. Dhugaa birrii 300 fooyinaa kennanii gurguruu dide. Maaliif nama raare? Odoo waa rakkadhe isumaan gurra cabgodhee ittiin of aastaamamaami jedhee dhiisee gurguruu beektani. Uffata shi'een irraa shaanxaa 2 shaanxaa 3 guurree galuurra wanti nurraa tagabba'u maanuuf dhiitu. So ijoollee wayitiitu asii iyyanii sagalee qabadhe. Egaa akkuma mana madaan ta'uu hin nama akkam sagalee ni jeequ ijoolleen warra ollaa
appartimentii an keessa jiru kanas qabatanii warri galan sagalee ijoollee isaan xalaal galanii haasa'aa galanii saniifan sagalee isaanii akka seen hin barbaanne caddaan kutee amatti sinii fufa so inni irraa uffata guuruu tiimurraa uffata guuruu dhiisaati warqii bitadha dhugaa birrii diraama 200 riyaala 500 riyaala 300 400 warqii xixiqqoo loloo bittan gaafa Itoophiyaa galte warqii sun habtaamsi gooti dhugaa bututtuun hin bareedu Itoophiyaa warqii masan gurgurtee Itoophiyaatti bututtuu ammasif guurru kan mirxii bitachuu dandeessa jechaadha waan asitti uffattee gizee hojii keetii hojjettu uffattuu fi waan gizee takka qiyyaara asitti ittiin bashannantoo bitattee malee biyya ormaa keessatti Itoophiyaa galee uffate kan Itoophiyaa uffadhaa uffanni kun ni miidhagu ka jedhu irratti salbaaja fakkaata dhugaa uffanni Itoophiyaa achitti uffannee achi guurree Itoophiyaatti yoo galle tokkichumtuu miidhagu akka fiiltarii irratti bareednu sanii miti Itoophiyaa hin cima jireenyi jechaadha. Amma asitti mabraatiin bareechaa mabraatii gaarii jira jechaadha amma kaaf hoteela keessatti garuu baadiyyaa hoo deemtee aduu keessatti gurraachoftaa qilleensi daalacheessaa waan isin bitatanii galuu dandeessan looshinii faaziliinii waan akkasii kana fidi bitadhaa galaa dhugaa kireemii mataa kan kireemii mataa ni jira miti ree avokaadoon jedha maqaasa faatika kayyoo akkama didibattanii akkuma mataan keessanii tuksiidha hin banneef malee kan akka ciqaa Itoophiyaa sanii miti ciqaan akka Itoophiyaa san guutuu Itoophiyaa keessa yoo dibattanuu mataa injiisaa gid mataa kee uffatte rafuudhaaf halgaa faara uciistu akkasii xara hin balleessine sunniin hin balleessutti hin haqamu wantoota akkasii kana bitadhaa malee uffata hin bitinaa dhuguma jedhame namoonni baay'een koomantii keessatti too uffanni Itoophiyaa yuuni jira jedhanii yaada kennitan dhugaa keessanii galatooma yaada keessanitti yaada qeeqa hoo qabdan gaafii waanuma kamirraayyuu waan nagaafachuu barbaaddan yoo jiraate an viidiyoo isinii hojjedhaa koomantii jalatti barreessaa galatoomaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha like share subscribe gochuun hin raaffatina channel eebbisaa entertainment channel keessaniidha mucaan kiyyaa waggaa 4 eebbisaan jechaadha na didee natti dhufuu dhugaa garuu suura wajjin kaanii ni qabna giddiidhaan sossobee waa meeqa kennee fi naaji suura ka'ee garuu magaa xiqqoo asina bira haa taa'u jennaan na dide ani akkoo malee nama biraan barbaadu ati maama miti jedhee na dide jechaadha erga na biraa galee waggaa 3 turtii waggaa 3 keessatti na irraafate macaan komii ilaala gidee sana umurii isaa waggaa 1dha amma garuu dide na duuba dhufuu dide waan anan bitee fi laatee fudhatee na faana deemuu dide yoo xiqqoo qorra fi qilleensa taragaaggaa jedhee biran naqa yoo dide ka maalan godha fiizaa hojjedhee fitan asee biyya ormaa kanatti as fidabduu akkasii dhugaa bakka shamarran keenya warri ilmoo qabdanii injiraa mire ilmoo keessanii waaqayyo adda sinin baasanii haalli jireenyaa kun hin cimtii warri ilmoo keessan guddifachuu biyya baatan illee waaqayyo nagaatti sinaa gashuu sinin jedha galatoomaa viidiyoo kana share walii godhaati yaada qabdan qeeqa qabaattan komii qabaattan gaafii qabaattan balballi inbox keenya yeroo kamiyyuu banaadha sinin jedha nu gaafachuu dandeessanii ciao